dhageessu qeerroo. Lafaan biqillee barakkatiin isiniin jedhutti. Lafaan biqillee gootarraa biqiltanii lafaan biqillee roobni isin biqilchine dhiiga Taaddasaa Birruutitu isin biqilche kana beeku qabda. Qeerroo. Har'a yeroo asitti ol geenye amna waggaa 50 booda gaaraa mukatti buunee Haayila Sillaasee kombinnee darbuun yaabbatee isaas lafaan dhoofnee wayyaana nutti ol yaadee isinlee biyyatti galchine waggaa dhufnu kanatti taphatti hin dhufne biyya irreessoo kan dhufne taphatti osoo hin ta'in wareegama guddaan akka ta'e wal yaadachiisuun isinillee beeytanii jallaa keenya ka irraanfate gurratti hasaasuun yoo dide gurratti lallabanii yaadachiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akkuma reefu Baqqalaan jedhetti, akkuma reefu Profeesar jedhanitti, akkuma kaleessa har'as injifannoo dhiiga keenyaan arganne, injifannoo wareegama qaqqaaliin arganne kana jallaan keenya ka gabrummaa malee bilisummaan itti mi'oofne har'allee Oromoof ergamuu dhiisee alagaa jala shululukuu waan barbaaduuf Oromoo addaan qoodee chirichaaroon gurgurachuu barbaada jechuudha. Hin taati. Waadaa Taaddasaa Birruu hin nyaanna. Waadaa qeerroo nageessoo hin nyaannaanu. Ilmaan leenjisoo dhiigaa hin gurguramnaanu. Itti naaf himaa. Isin ilmaan leenjisoo dhiigooti. Ilmaan qeerroo nageessooti. Yeroo Wallagga nu mucalliftanii teettanii. Yeroo Gujii nu mucalliftanii teettanii. Yeroo abbaan irree haaree kursii tottolfatu calliftanii teettanii. Hin teennu jedhaan itti himaa hin teettanii. Kana nuuf haa beekanii. Kalammata warri ergamuu malee waa hojjetee hin beeyne. Warri karoora Minilik tooftaa Mallasaatiin hojiitti hiikuu barbaadu maal nuun jedha miidiyaarraa biyya diiganii nuun jaan. Nuyi warri biyya diigu biyya teenya Oromiyaa dhiisaatii Ihaadeeg nu nyaachaa tureeyyuu way diine ufii wal diigde malee way diine nu diiguun beeynu jaaruu malee. Har'allee olola oofaa jiran hojjetaa mootummaatiin poolisii Oromiyaatiin loltuu biyyaatiin jarri kun isin diigan isin hidhan isin facaasan jedhaniin mee rabbii jedhaati abbaa isaa hayyayyuu way diine nagaan biyya gaggeessine malee. Dhaamsi hojjettoota keenyaaf qabnu, qaamni poolisii keenyaaf qabnu, dhaamsi raayyaa keenyaaf qabnu, nuti sirna walqixxummaa ka biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Oromoon biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Silteen biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Amaarri biyya ofii irratti abbaa itti ta'u, ka Somaaleen nama hundaan walqixa biyya ofii irratti abbaa itti ta'u gadi jaaru biyya heeraaf seeraan bultu. Biyya mootummaa ofii filattee malee kijibaan hin bulle biyya abbaan irratti hin dagaayne gadi jaaru miidhaysuu barbaanna malee kaayyoo diigumsaa hin qabnu. Ka biyya diiguu barbaadu rabbi isaa diigu jennaan. Warri biyya kana diiguu barbaadu warra Minilik lafa keessaa baasee nurratti ol goobsuu barbaadu takka jedha. Kalammataa warra sharriif shirrii Mallasaatirraa uf qulqulleessuu dadhabee arras Oromoo diiguu barbaadu, Oromoo gosaan qooduu barbaadu, amantiin qooduu barbaadu, warra sabaaf sablammii walitti naquu barbaadu, ka wal nu fichisiisuu barbaadu sun diina Oromooti, diina ummata biyya kanaati, diina rabbiiti. San rabbi nurraa haa diigu jennaan. Oromoo warra dheeraa
beeyta hoggaas dhufne wal yaadachiisaa dhufne har'a Taaddasaa osoo ol ka'ee dhaabbate Haji Roobaleen ka'ee osoo dhaabbate Waaqoo Guutuu ka'ee osoo dhaabbate Hayilee Fidaa ka'ee osoo dhaabbate Jaarraa Abbaa Gadaa osoo ka'ee nu bira dhaabbate nuun boona moo nuun saalfata ka jedhu nuun boona beeki nuun boona qeerroo nuun boona wallaahi nuun boona maaliif beeytu of dagannee wayyaanee jalatti jilbiibbannee biyya teenya gurgurannee adabannee hin teenye tokko taanee osoo hin qoqqoodamin qabsoon qabsoomnee biyya teenya hattuurraa bilisa baafne jechuudha. Taaddasaan akka nuun boona barbaaddu isin ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Ilmaan Mallasaati moo ilmaan Taaddasaati? Taaddasaan akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu Waaqo akka jannata keessatti isin boonu barbaaddu elemoo qiltuu jannata keessatti akka nagayaan boqottu akka shakkine barbaaddu ni barbaaddaniini mootummaa gadaa gadi dhaabuu qabna jechuu mootummaa ummataan filamte keessattuu miseensonni dhaaba biyya bulchuu waan tokkoon isinii dhaamu abbaan keessan Lammaa Magarsaa maal jedhe gooftaan keenya ummata jedhee miti gooftaan keenya ummata jedhee miti gooftaan keessan ummata jechuu san karaa Lammaa dhabadhaa karaan kun qiletti nama isin keessaa jedhaan gooftaan keenya ummata jechuun ummata duratti baay'anii osoon saalfatiin osoon sodaatiin dubbachuu ummata duratti baay'anii osoon saalfatiin osoon sodaatiin dubbachuuf ammoo hannarraa of fageessu kijibarraa of fageessu Oromoo qoqqootuurraa of fageessu alagaan ergamuurraa of fageessu Oromummaa ofiitti boonu Oromiyaa ofii tiksu sabaaf sablammootaan wal kabaju akkasii miti kanaaf filannoo as deemuu irratti qophaa'aa waraqaa eenyummaa baafadhaa miseensa paartii ta'a qeerroo na dhageessu watakka hin shakkinaa maskaraabii as deemu Oromiyaa irrattis Itoophiyaa irratti illee mootummaa haaraa jiraata kana hin shakkinaa mootummaa filannoon dhuftu malee tafannoon dhuftu hin jiraattu mootummaa heeraa seeraan bultu malee ta'irreen dhuftu hin jiraattu qondaala isin ol ergattan malee ka poostaan isinitti gad ergan abadan hin jiraatu shakkii qabdanii kanaafuu ijoollee kaa'imman nu biraa lafa irratti fixan asfaaltii irratti fixan san gatii itti godhu yoo barbaaddan biiti teenya bareedduun saamicharraa nu hafte tun deebitee akka misoomtu yoo barbaaddan waan takka isinitti himu warshaa biqilaa kana beeytu Hayilamaariyaam macarrasharra gurgurachuuf ka'e isintu dhaqee harkaa buusee qonnaan bultoota Oromiyaatiin gurgurame dheeraa na dhageessu ija takka cufadhaa ija takka rafan jeemi ija takka yoo gamana garagalchitan maal agartan warshaa sukkaraa wanjii agartaniimi waadhaan gurguratu heddii akkan gurguranne dhoorgachuuf qophaa'aa qeerroo na dhageessu amma booda Oromiyaan hin gurguramti takkuun takka hin kennamti biiti tun ta'een nuti biiti tun ta'een nami nuti abbaami hayyama kennan maletti hayyama ummata biyya tanaatiin maletti dantaa fedhii ummata kanaatiif alatti qondaalli abbaan fedhe maasamii gadi hin buune dachii Oromiyaa qabeenya Oromiyaa kan lafa keessa jiru kan lafarra jiru kan bishaan keessa jiru habbaa takka jiraama takka amma booda fuudhee deemuu hin danda'u. Hagattii hafte tana lafa Arsii hagattii hafte tana lafa Oromiyaa hagattii hafte tana qabeenya hagattii nuu hafte tana beekumsa qabnuun humna qabnuun gargaarsa Rabbii wajjin misoomfannee Oromiyaa teenya magariisa tana ta irraa baqatan ka irraa dheessan ka osoo nuti agabnee hamoommannu alagaa
mootummaa isinii ta'u filachuudhaaf qophaa'aa. Ni qophooftaniini? Ni qophooftaniini? Harargee waan jettu beeytu ufii dadhabanii rabbillee ormalleen sababanii jedhan. Filannoo kanarratti filachuudhaaf qophaa'uun nama isinii ta'u kadee boroon deemee Finfinneetti dhabamuu miti. Dhageettani? Arsina dhageettani? Miseensa paarlaamaa 180 qabna federaala keessa. Gaafa Harargee hanga Booranaa namni keenya dhumu ni miseensa paarlaamaa dubbatu agartanii? Agartanii? Garjii fooqii keessa ta'a. Achi ofooqa yoom ummataaf dubbatare. Miseensa paarlaamaa 180 qabnaami. Dheeraa turullee war tokkoma qabdiini. Gaafa lafti keessan saamamu isaa dubbatu agartanii? Isaa falmatu agartanii? Agartanii? Maa ol ergattarree achi haa ta'u bu'ee meeshaa inni? Meeshaa qachitti fannifamu? Eeroo na dhageettu? Amma booda ka ol deemee afaan daboollatee Finfinnee taa'u osoo hin ta'in ka Finfinnee xabaqaa nuu ta'uu barbaadna jechuudha. Bulchama magaalaa kanaa takkaa filattanii akka itti dhufuun beeytaniini dhaaba isii haa dhoorguu waajjira dhaabatirraa poostaan gad erganii ganamaa galgala ondaalli gubbaa maal jedhee malee haaji abaluu maal jedhee haayyu abaluu maal jettee dargaggeessi akkamitti oolee bulee isaa dubbatu dhageettanii beeytanii? Dhageettanii beeytanii? Abaddan maskaranii booda poostadhaan ka owwaatu hin jiraatu ka qe'ee keessaa owwaatu malee. Qeerroo Oromoo na dhagaya. Oromoo na dhagaya. Ani isinin kijibu. Isinitti himu abbaa feetan filadhaa. Nama isinii ta'u ka haadhaaf abbaan hin abaariin ka albaariin ittiin jallatin ka sheeyni furguggeen hin ariin isinitti himu kan wajjin qabsaa'aa ture kan nuti qabsaa'aa ture miti. Jallaa Geetaachoo Asaffaa ganda keessa qabatee agaajii ganda keessaan deemaa ture nu bichisiisaa ture miti. Kayoommoo gaafa nu qabsoofnu gaafa qeerroo ta'e nu dhumtu afaan qabatee taa'ee nu laalu miti. Warra isinii qabsaa'e ka waa barate waan barate saniin garuu ayyoo baabboo irraanfatee dheeraa irraanfatee suuba diratee Finfinneetti godaanee miti. Ka isin yaadate ka isinii waywaate wayan beeka isintu beeka. Way Mararaan beeka isintu beeka. Way Baqqalaan beeka isintu beeka miti. Hingabbina. Nama isinii ta'u as kennadhaa, qopheeffadhaa, mari'adhaa, bilcheeffadhaa, akka gosaatti, akka qe'eetti, akka gandaatti, akka aanaatti, akka godinaatti. Mari'adhaati as fidaa. Maaliif beeytu? Filannoo itti aanu kanarratti. Filannoo kana nagaa yoo geggeessine. Nama nuu ta'u yoo filanne Oromiyaa bakka abboonni keenya hawwaniin saniin geenne. Yoommoo callifnee hattuun korojoo akka hattuutti dhiibne. Jallaan maqaa keennan Finfinneetti akka ol deebi'u yoo itti dhiibne. Maal akka godhu edan beeytu? Heera mootummaa kana diiguuf deeman. Waan hin beekuun isinitti hima. Heerri mootummaatu wayyaaneen hin finne isinitti himu. Ka barreesse ka lafa kaaya ilee fidaafaa ka barreesse leencolataafaa ka irratti dhume leenjisoo diigaafaa nadhii gammadaafaa kibba Mikaa'ii Indeessaafaa beeka.
Heera mootummaa kana jechuun hiikkaansa Oromiyaa Oromoon abbatti irratti ta'e jechuu. Sidaamni abbaa irratti ta'e jechuu. Somaaleen abbatti irratti ta'e. Itoophiyaa ummatoonni keessa jiran akka baay'ina isaaniitiin akka gumaata isaaniitiin walqixa itti kabajamanii eenyummaan isaa kabajamee diinagdeerraa qooda isaaniin malu aangoorraa qooda isaaniin malu itti argatan biyya ofii irratti abbaa ta'anii biyya waliigalaa immoo itti waliigalan waan taateef filannoo kana jarri dabarraan karoora Minilik tooftaa mallasaatiin hojiitti hiikuu deemanii jechuun itti dhiibna maarree filannoo qophaa'aa nama isinii ta'u qopheeffadhaa korojoon akka hin hatamne godha nummoo sagaleen Oromoo akka hin hiramne sagaleen Oromoo dhaabbilee gidduutti akka hin hiramne dhaabbilee teenya mataa walitti qabna isin qeerroon akkuma duritti uummata keenya miila walitti qabaati.